ajandaa wal ta'anii suuseen seeseen gareen girroon girrisii hunduu wal ta'ee ajandaa isaan ittiin dhufaatti jiranii waraana bilisummaa Oromoo qawween dadhabuu isaanii waan mirkaneeffataniif hololaan dhufaatti jiru isiniin jennee lallabnee turre. Garuu waraana bilisummaa Oromoo holola miti qawween nu dadhabee jira jaalmakkoon jechuudha. Kanaan dura raajaa turre ji'a ja'a duran isinitti hime. Waraana bilisummaa Oromoo waan qawweeraan dadhabanii fi kana booddee seeseen, suuseen, kaafaa'een, piipiin, opiidiyoon keessi, girroon keessi hunduu neetwoorkii tokko ijaarratanii keessaa falan daaspooraadhaaf warra biyya keessaa ta'uudhaan waan isaan meeshaa waraanaa guddaa isaan isa dhumaa itti gargaaramuuf deemaa jiranii hololaa waraana bilisummaa Oromoo irratti dhufuudhaaf jiru inni isinitti lallabaa turre. Ijaan argaa jirtanii har'a gadi bahaatti hin jiru. Antaa'een kolfa. Tokkotu maanni itti jira wajjin hojjettaa naan jedhu duraan immoo booboo wajjin hojjettaa naan jedha afaanuma isaatiin jechaadha nama ta'e tosumaa bilbilee maal wanta itti jettee wantaa gaafii marroo taasofsiisaa jedhu waan hin dubbadhe dhufee marrootu itti dubbataa haasaa marroo dhufee dubbata marroon immoo gaafa dhufee booddee isaatiin dhufee ibsa wayii kennu haasaa godhu waama mucaan namaa dubbata marroo dubbachiisaa jedhu duraan akkasuma jedhanii natti abbaan sunii jechaadha. Har'a immoo deebi'ee dhufee maanni ati jara warra PP wajjin hojjettaa jedhe maal jennaan waan ati jette yeroo darbe dubbatte kunoo dookumentaricha gadi baasanii jedhe. Dookumentarii jara hojjetan kana dursee lallabee ture waa'ee yaada diinaa xiinxaluun dadhabdu maaliif as dhufa dhaloota qubeetni mootummaa wayyaanee keessa dhalannee guddanne. Diraamaa akkamii uummata Oromoo irratti hojjechaa sadarkaa kanarra gaanu viidiyoon irra. Dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Waan isaan godhaa